Bu'uura hariiroo alaa biyyootaa fedhii biyya isaanii kan biyya biraa fi fedhii waloo biyyoota biroo waliin qaban wal simsiisuun kan barbaadan guuttachuuf taasifamudha. Fedhii yookaan faayidaa biyyaalessaa guuttachuuf akkuma biyyoota kaanii Itoophiyaan dhaabbilee ishee dandeessisan ijaarrachaa fi cimsataa akka jirtu Inistitiiyuutii Dhimma Alaa Itoophiyaatti qorataa kan ta'an Obbo Abiyoot Dastaa turtii AMN+ waliin taasisaniin dubbataniiru. Utubaalee Dippiloomaasii warra jedhaman kan akka hariiroo nageenyaaf tasgabbii kan diinagdee keessattuu sirna gabaa idil-addunyaa keessatti qooda qabaachuu akkasumas hariiroo kabajaaf tajaajila lammiilee irratti Itoophiyaan waggoottan saddeettan darban kanatti ciminaan hojjechaa jiraachuu fi kanaanis bu'aa qabatamaa argachaa jiraachuu Obbo Abiyoot himaniiru. Tokkoffaa adeemsa isaan ittiin deeman hordofuu fi karaa seera qabeessa hin taaneen akka hin baane garuu karaa seera qabeessa ta'een akka baan haala mijeessuu irratti hojii guddaatu amma hojjetamaa jira. Kanaafis jaarmiyaaleen adda addaa dhaabbanni adda addaa bakka itti leenjii garaagaraa yoo deemuu illee barbaadan leenjii garaagaraa itti kennan bakka adda addaatti magaalaa adda addaa keessatti yeroo ammaa kana argaa jirra. Itoophiyaan yaadama ida'amuutiin dippiloomaasii hollaaf dursaa kenninu jedhu hordofuu isheen hollaa faana nagaan jiraachuu waltumsuu akkasumas waliin guddachuu kan ishee dandeessisan jiraachuu Obbo Abiyoot kaasanii gama kanaan jijjiiramni guddaan dhufuus ibsaniiru. Duraan dursinee biyyoota hollaa keenyaa yookaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiraniif dursa kennina kan jedhu ciminaan kan itti hojjetamaa jirudha. Kanaaf shuttle dipiloomaasii kan jennu yeroo duraa sanaa jalqabee amma Sudaan deemuutti, amma Eertiraa deemuutti, amma Somaalee deemuutti, Keeniyaa, even Yugaandaa biyya baay'ee keessatti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamaa ture. Kanaafuu xiyyeeffannoon biyyoota hollaa jiraniif kenname tarkaanfii guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Hojiiwwan akka ashaaraa magariisaa qabeenya haala qilleensaa tiksuu irratti biyyi keenya hojjetteen bu'aawwan dippiloomaasii hedduun galmaa'us Obbo Abiyoot dubbataniiru. Sababa ashaaraa magariisaan korawwan idil-addunyaa garaagaraa Itoophiyaan keessummeessaa jirtis jedhaniiru. COP32 fuulduratti biyyattiin keessummeessuuf deemtus bu'aa hojii ashaaraa magariisaa fi qabiinsa haala qilleensaaf Itoophiyaan hojjetaa jirtuuti jedhan Obbo Abiyoot Dastaan. Dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan arbeessitee dubbachuun ishee dhimmichi ajandaa Afrikaa akka ta'u gargaareera. Ajandaan kun lammiilee idil-addunyaa birattis akka beekamu ta'eera jedhan Obbo Abiyoot. Dura hin tuqamu kan jedhame garuu amma dhimmisaa gara ifatti bahee gara uummataatti bahee akka dubbatamu dooyyaa adda addaa irratti akka ka'u kan godheedha. Sadarkaa gamtaa Afrikaa irratti bahee amma tokko biyyooleen miseensa gamtaa Afrikaa ta'an yaada kana fudhannee irra itti deemaa jechuuyyuu haa baatan malee sadarkaa itti yaadan irra geessifneerra. Kanaafuu dhimma isaa qabsiifneerraa jechuudha. Kana maal jechuudha? Ajandaa kennineerraa fi jechuudha. Xumuramuun hidha haaromsaa guddichaas biyyaaf aara galfii guddaa kan ta'e dippiloomaasii diinagdee biyyattii kan ol kaasee fi biyyoota ollaa faana karaa daldalaa kan walitti hidhu akkasumas olloota fayyadamoo akka taasisellee Obbo Abiyoot Dastaa kaasaniiru. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kana geerarda seennu innaa ilaallu shoorri inni dippiloomaasii dinagdee keessatti qabu baay'ee guddaadha. Maaliifin humna anniisaa ibsaa kan biyya alaa gurguru yookaan immoo biyyoolee ollaa wajjiniin hariiroo guddaa walitti dhufeenya cimaa walitti nu fiduu danda'u. Daldala bal'aa dooyyaa daldalaa bal'aa banuu kan danda'u.